والله نهاري والله نهاري اوكي نعم يدوس السين جرا اوكي ارجع جواب دون كبا اكسي في تباس خينيا ندخل سنو شير قدا وقاتك برانغا الف جنان تكشو سوري نعم سكوت يسون ما سكوت بندن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوكي اجي خا ديكا تكم ديكا سيدي مديكا فريغيتين جرا بقى نمني انغنا تنسينين بودر تادا گيفو غره ارغا خياتين دفي ديما ارنا مالا مامبر بادا بيتا غازيتي سا جعفر علي تي في خمال قلشو تنبر ويلكا بغانا جيان ولد دفتاني افان قيال لي سينتا عثمانين جان مالي فيها مدرة خبجا قدان قرافي نمنا كي إسان جالة تنجلو غرو رأيتين هذا مران فتو غباب سيتي جانيمي خنافو لچو تكتك دوغان تيمور بجر وانا كستيف ولي في دبرسا ديك انغانا چي ديكا سيدي افرغيتين جا انغانا چي نمي غندن دو أنا جعفر علي كراني غير جعفر علي أبغي أني صدركا خانت سنين تريبر تكا صدركا قديقلو نما خانت سيئجين بيو مالف جنان يرهد سنين هذا جا تريبر أنا قف أصلا ده جولين سي كوماندو سين دادتان جعفر علي مالف سين دادتان سينا خينا نوبرسي سجرا آنولي أكا مكا أچتي ته نوبرسي سجرا جاني نتي ميتي نتي جولة هرر گيتي ميتي جولة سي كومن دوتي اللي سين دادتي خطا أرامو برا إيسي تي لغا ستيمو يجورا آتي غرو أرى قد ديبيتي قد نما تاتي قد نما قداسون تاتي نما قداسون تاتي وان سران قمني يرو هدو دغاغمتي إرد ديبيتي غوتي جعفر الدوغان ستيماني مالف جنان أني غراف بيتامو أسون غراف بيتامي كاتان غراف بيتامي غرو غراف بيتامي سبقيا أفان تقولي سبب راتي أفان انتو مالف جنان أتي أرسلا صدركا قد أنا خانت أما غنتو تاتي صدركا قد أنا خانت إف قد مبوست توري مالف جناني درو واني سينجيلال رأيتي نادو خنان فتو غباب سيدي جان أتي أرامو خيسا أرامو تين هذه ديتيدي أرامو خيسا إفبافتي مني چيتان توكو يو چيتا أبا توكو خيسا غدير كيسان مني سمال دواف همان دبوف أرامو لچون غلانا وان سي دابن هنكابن لغان ستيما فيتو نما خياتا فيتو أبا خياتا فيتو أدير خياتا لغا أرامو تراتي لغا ولتي بدني ولتي همو قمنا چولا مالف جناني أرى الدنيا برو آخرها مالف نمني سبق يا بنتاني نافي سنتو برو يوني أني برو لي واتي أكس ما نانتا دو أتي غنطولا سيار كيدين جرا مي أتي يو أفان أمارا بين أفان أمارا براتشوك أبدا مالي إمباسي يو كيرتي نفت أنيا باتي أرومون النات أفالن جوار محمد متاسر اللبت مقدل اللبت مسكال اللبت اسكندر نقا ملقاك اللبت أمت جو
ummata joo akkamitti achi jala dheeyxee picture isaanii footoo isaanii waan isaan irra barreessan akkami share gootaati. Ati Oromoo bira sadarkaa guddaa sun qabu silaaban ati arra sadarkaa nuti itti si eegu jiru sadarkaa akka Jawaar Mohaammed gadhiifamaa jechuudha akka Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa gadhiifamuu qabaa jettee nama arra silaa Oromoon siin dhaadatu tokko barate. Akkami kana gadi galoo taate abbaa garaa taate garaa hanqeeffadhu dhiidoo tokkichaaf bitamtee akkami Oromoo jijjiiramtee sagalee nafxanyaa taata. Seenaan maduroon nu barsiisaa turteeho. Ati daa Jaafar Ali dhugaan sitti himaati gantuudha dhugaan sitti hima. Ati xiqqashoo booda seenaan calii calanqootii fi seenaan harmamuraa aanolee feekiidha soba jechuu jiraata siin beekaani. Akka ammatti deemuu jirtutti xiqqashoo booda akkas jechuun hanqee ifa. Maaliif sirraa mul'ata? Shuruufkaa nafxanyaati sirraa mul'ata. Hay ati bar nama gaaf dure nafxanyaan akkana nu gootee jee bar nama gaaf duroo nu himuu ture bar. Look siifin hima yaa malaata gadi galoo namaa siifin hima dhugaan sitti himaan dhageeffadhu. Laal suuraa jaarraa abbaa gadaatiin hin daldalin. Abbaan gadaa nafxanyaa takkaa morma qaqqabee fi hin beeku morma irraa muree irra ijjetee tuffatee itti tuffatee biraa deemuu malee jaarraan abbaa gadaa takkaa nafxanyaaf akka hanqeetii sujuujee sheer jalaa godhee isaaniif sagalee ta'ee hin beeku. Dhugaan sitti himaan Jaafar Ali maqaa jaarraa abbaa gadaa hin nyaatin. Jaarraa abbaa gadaa ilmisaa kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa Baqqala Garbaa fa'aa malee kan akka hanqeetii gantuu kanaa miti siifin himaa. Gantuu namni ati si jala deemuu fi namni ati jala deemuun uummata gantuudha. Bitamaa garaa tokkichaaf jee sabasaa jijjiiree sabasaa gurgureeti. Dhugaa yeroon sitti himu jechuudha. Baxabaxiin sitti hima. Ati aangoo argachuuf takka waajjira xiqqishaa tokko keessa dalaguuf OBN boqqolloo keessa dalaguuf nama suuraa hayyoota Oromoo balleessaa ture. If gadi qabdee nuti garuu si ol qabneenneeti akka namaa siin dhaadachuu ture nama si seenee garuu ati nama hin taatu dhamaa qofoo namaati qofoo namaati itti Jaafar Ali dhugaan sitti hima. Ati mee impaasii irratti qeeroo baatee obboleeyyan isaanii dhiiga isaanii uummata falmachuu jiru kan nafxanyaan irratti barreessuu jirtu akkami sheer jalaa goota akkami isaaniif sagalee taatati nama guddaa sun taate akkamitti sadarkaa kanatti if gaddeebista akkami sadarkaan anifaan amma silaa darajaan atirraa haasaa'u dhiisiiti darajaan sitti shuruufkaa kan keetillee sitti dhiyaadhuun qabu jechuun ani wallaalaan na agartu kun garuu si tuffadhiitiin sirraa saa'u jira maalummaa kan keessi arkee dhamaa qofoo ta'uu kan keessi arkee ati bar nama ummata bara 2015 hiriira baha Jawaar Mohaammed jee dadhabee ummata bara 2018 Facebook bane ummata sun jala dheeyxee ummata tiisee tokko jala dheeyxee ummata bar goota xiyyanaa jabaadhuu nama ummata hanjuu tokko bar sadarkaa suniif gaddeebiste ati Jaafar Ali siifin hima. Look nama ati Harargee adda facaasuuf gosaaf halkanii guyyaa irratti dalagaa ture ta'uu kan amma ifa if baasta amma si agarree jirra. Garuu ijoolleen Harargee lixa taatu baha taatu kibba taatu lixa taatu adda hin baanu ja'aniiti hanga ammaa wali goggoganii hojii jiran. Ati fi fafakkaattu hanqe kan gosaan deemtu kan ganda'anii jechuun ilma afran qalloo qulqulluudhaaf ani dhugaan sitti hima. Maaliif jennaan gantuu akka hanqiyyoo gantuu ja'anii malee gantuu ta'uusaa if hin ifatu if hin beeku. Inni ati Jaafar Ali sadarkaa arra ati irra jirtu tuni sadarkaa daa'imni xiqqashaan udaan laaqatullaa irraa dhaaggatu. Hambassaa siyaarij የዝንብ መጫወቻ ይሆናል ጃን ati tidichaa si taphachuu jira akka tidichi si gubbaa taphachuu jiraati. Sadarkaa kanatti if gaddeebiste jechuudha. Arras sadarkaa hanqee sadarkaa kanaa miti. Sadarkaa garaa hanqee tokkochaaf burcuqqoo takkitti tanaaf jettee garaa hanqeetiif akkamitti bitamtaati? Akkamitti bitamta? Arra bar silaa bar ati nama bar Jawaar Mohaammed baasuuf halkanii guyyaa carraaqu qabu. Nama hayyoota Oromoo baasuuf carraaqu qabu. Harargee dhumaa jirtu. Harargee lafarraa duguugamu jirtu. Akkami sagalee irratti taatee nafxanyaa irratti faarsitaati.
nafxanyaa picture isaanii irratti share gootee irratti post gootaati. Qofoo ta'uu hanqee arra fi ibsite qofoo gadi galoo namaa ta'uu hanqee nama hin baratiin ta'uu hanqee arra if ibsite Jaafar Ali siif hima kana achi waan sitti himuun qabu dhamaa ta'uu hanqee arra if ibsitee jirta jechuudha. Qeeroon Harargee kan lafarraa duguugamu jirtu kan arra ilmi Harargee tokko dardarri Harargee tokko qeerraa dhabamee kan ajjeesanii kan gaara baqatee kan mana hidhaa jiree dubartoonni isaanii mudhii hidhatanii bahanii falmachuu jiran suni ati arra nafxanyaa wajjin abiyoot wajjin nurratti qabsaa jirta. Ati fi fafakkaattuun fafadhiidoon si jala deemtu siifin hima fafadhiidoon si jala deemtu jechuudha. Dhugaa guyyeeroon sitti himeen dhageessee ati nama guddaadha yoo tana keessaa baate garuu sitti tola. Garaa kan kee tokkicha silaa Harargeen jalaa gubba daa'imman si bitteeti oliiga si oofan ture hayyuu keenya siin jaanii irra garuu sadarkaa irraa si dheeyinetti if gaddeebisteeti akka ijoollee xiqqashoo udaan laaqachuu jirta Jaafar Ali. Gantuu ta'uu kan kee kanatti ibsiti. Siifin hima ammas Kamaal galchuu takka Kamaal gantuu. Ati sarra nama Ugaandarraa miila qullaa si ari'anii Itoophiyaa kaasitumanii Ugaanda si galchanii Qeeroo arra Ugaandarraa si galchite Jawaar Mohaammed kan Ugaandarraa arra si galche sila nafxanyaa wajjin irratti hin duultu ture Kamaal galtu siifin himaani. Sila arra ganda galtee nama 5 fi nama 6 miseenseettee if jalan ooftu ture sila arra sadarkaan kan qabe Oromoon tun guutuun akkana si jala deemti ture jechuudha. Kamaal galtu siifin himaani. Dhugaan sitti himaanii waan fiddullee hin qabdu gantuu ta'uu hanqee waan if beektuuf abbaa garaa ati jechuun bar nama akka intala baatii 9 garaa qabdutti garaa dhiibaa deemu bar farshoo jechaaf qofoo ta'uu hanqee keessa jechuudha. Ani ilma maarreeti laal siifin hima ilmi si koomandoo ilmi afran qalloo ilmi ituu ilma mancaa fi tuulamaan Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaati malee akka hanqeetii fi gantuu gadi galoo ganda keessa deemee areera beeraa dhugee ciisuu miti. Kamaal gantuu siifin hima arra silaa bakka Dr. Maraaraan gabbihee dubbatee naaf hiikamuu qabaa Jawaar Mohaammed bakka inni jeetti silaa arra obboleessi Jawaar Mohaammed itti dhiyaatu ati ture. Ati garuu gogummaa kan ka'e beera lama kaddaamaa lama dhamaatuu lama nice peace. Kamaal keenya baangaalicha quduraa soofteeriin fuula sirraa dhiixee dhalaa lamta poosti si gootu jechaa fi garaaf bitamtee goota yeroo siin jaan beerii lama soofteeriin fuula sirraa dhiqanii fuulaan kee dhiqamullee kan hin bareenne jechuudha baangaalticha gadi galoo hattuu namaa sunii fi goota ibseete jechuudha. Ati Oromoo diiguu malee Oromoo yoom ijaartee beektaati Kamaal galchuu. Oromoo diiguu malee Oromoo gaafam jaartii beekta. Onnee gaafas mootummaa kana halkan tokkotti diiga jetti sun ayisa jiraarra lakkaa gaafasu Jawaar Mohaammed agarraan onnee dhiibbachuu turtan isin hundinuu hayyoota moo harroota Oromoo baantan. Jawaar Mohaammed irratti duuluuf onnee dhiibaa turtami naarka isini qaanfannee jirra kan akka Jaafar Ali kan akka Kamaal galtu gantu moo maal jaaniin dhamaa qofoo Bangaalii kan hedduu isini qaanfannee jirra. Seenaa Oromoo keessatti nami gadi galoo nama waa diiguu malee waa jaaruu hin beekne Kamaal galtuu malee takka agarree hin beeknu miti. Takka seenaa inni dalage keessa abaa'oo keessa dhaqee dhidhiittatee maal jee hanga nama qiyyaamu maal jee achi dhidhiittatee gurra qabee Daawud Ibsaa kofoo irraa baasee uleen shaf godhee ari'ee firaaf keessa. Lakkaawwan Daawud Ibsaa gaafas ulee xiqqashoo takka muratee sutumee si ari'eef gantuu abbaa garaa ta'uu kan kee kana si arkeeti. Sila arra namni si ari'u hin jiru ture jechuudha. Luk siifin ma dhugaa tana liqimsi Kamaal galchuu. Takka ijoolleen Harargee si hin dhaadattiin beektu goota keenya jaanii. Takka ijoolleen Baalee si hin dhaadattiin beektu. Takka ijoolleen Arsii goota keenya jaanii
beera lama beera sadi malee kan siin dhaadatu hin jiru. Kuni maal ta'uu danda'ee fi jettee takkaa sammuu tantee keessa gayyaaddee hin beektu. Maaliif jennaan yaa Oromoo gubanne Jawaar Mahammadiin nurraa hidhaa jira yoo dhugaa itti himne malee ummata kanaa hojii deemuu hin dandeenye. Usne hin dandeenye. Booka daamaa lamaa fi takka tan bara 2018 Feesbuuka banattee goota Kamaal qotan siin jettu dhugaa seetee gootuma dhugaa ibseetee sila. Bilaa aleeka. Ganda keessa deemtee areera dhuudee garaa dhiibdee farshoo deemtee ummata hojii laaqattee dhuguun kan ka'e gootummaa yoomsi goote. Arra barsilaa namni Jawaar Mahammad itti dhiyaatu feetu gandummattis kaasta feetu gosummaatti illee kaasta waan feetatti yoo kaaste namni arra Jawaar Mahammad itti dhiyaatu ati turee bara. Guyyaa takka Jawaar Mahammadiif sagalee taate qaallichi kun nuufaayii kamuu jettiin beeytu bara. Guyyaa takka nuufaayii kamuu ani gandaaf hin bulu. Gochaafis hin bulu ani siif hima. Maaliif jennaan dhugaa itti himuudha. Arra ijoolleen si koomandoo lafarraa xaraqamu jirti. Shaashamannee keessa lafarraa xaraqamu jirti. Xaraqamutti intala garaa qabdurraa kaasu hundisii xaraqamu jirti. Harargee keessa xaraqamu jirti. Inni garuu areera guurrateeti. Areera moo maal jettaniin aannan ituttuu kan deemee baala keessa nama 3 fi nama 2 beeree bira seenee dhugee arsii keessa nama 2 bira seenee dhugee garaa ol garagareera. Mee rabbisuutaa dhaqaallicha kana laala. Amma duratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo jijjiireeti bar gaafasumaa gantuu ta'uusaa beekuu qabna. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo jijjiiree alaabaa suuraa harreemoo farda qabdu takka nuuf fideeti tanaaniin deema jira. Tanaan yaa eenyu bulchuu deemta? Harargee bulchuu deemtamu? Baalee tana bulchuu deemtamu? Arsii bulchuu deemtamu? Walloo bulchuu deemtamu? Wallagga bulchuu deemtamu? Yaa baangaal jecha dhaabni ani dhaaba hanqee hoggaa dhaabuma hanqee kanaa maquma isaatuun qabadu hoggaa takka kaafaatu hoggaa takka POM maal jettee as baafte ani anumaafuu galuu dideewu qofa barumsa taatu kutaa afuri dhiifteeti arra jeneraala baafatte. Jeneraala ilmaan lafarraa itti fixxee wayyaaneen sii kanniteeni generaalummaa sun dhugaa seetee deemte. Ati bar Kamaal galtuu siif hima. Nama bar OMN miidiyaa Amaaraatti irratti dhaqee Jawaarii fi OMN qeequ ture bar. Yaa maaliif dhugaan feene isin Oromoo? Nama bar miidiyaa nafxanyaati irratti dhaqee Oromoo qeeqaa ture bar siif hima. Nama akka hanqeetii kana fa'aa Oromoon abdattee Oromoon jeneraala jettee amata meeqaan bar anifaan bar gogummaa fi asirra taa'eeti jeneraal Kamaal galchuu keenya biyya nu gaafa Ugaandaa jiru sun gaafa baqataa sun jeneraal Kamaal galchuu keenya biyya galee nu jeneraalummaa isaa duraan nu deebuu qaba. Ji'eetiin bar akkanattiin bara 2016 akkanattiin afaan banaa bar hin qaanfadhu bar ani kun numaan gowwaa bar bayaaqee bar akkanattiin afaan banaa bar tokkicha keenya kuni biyya nu galee nu qabsaa'u qaba ji'eetiin Ugaandaa keessa afaan banuu ture bar. Lakka gaafa Ugaandaa jirtu suni wanni fuula dho'ifattee suuraa tantee beerii lama yeroo hunda aappiin fuula sii dhiqanii poost si godhuu turaniif lakka abbaa garaa ta'uu hanqee kana si arkaniiti. Abbaa garaa ta'uu hanqee namni si beekeeti Kamaal galtu. Ati arra silaa Oromoo dhugaa taate silaa arra ati si koomandoo dhugaa taate. Mee look ijoollee si koomandoo laali mee Jawaar Mahammad kuni siif hima. Harargeetti haa guddatu daangaa Harargeetiif Arsiidutti haa dhalatu garuu arra ilmoo koomandooti. Inni garuu Shawaa takkaa jeen beeku Arsii jeen beeku Harargee jeen beeku yeroo hunda nama ifiin dhaadatee deemu. Ifiin dhaadatee deema yeroo hunda. Jawaar Mahammad mee fakkeenya isiniif haa ta'u ati jettamoo Kamaal galtuu jettamoo Kamaal gantuu jettamoo Jaafar Ali gantuu jettamoo maarree Dr. Abiyyi hattumoo kulloomoo sagachaanticha kana jettamoo isin kun hundinuu maaliif Jawaar Mahammad itti hinaafaa ooltanii beeytanii inni waan garaaf bitamuu dhabeefi itti hinaaftan arra namni
Jawaar Mohaammed akka hidhaa turu akka ajjeesan akka fannifaman namni godhaa jiru Kamaal Galchuu fi Jaafar Alii fi nafxanyoota isin jala deemu jirtan isiniif himaan. Mee takkaa Kamaal Galchuuti waa jaaree waa bakkaan geemee naa fida. Garaaf bitameeti OPDO keessa laaqamee yeroo wallagga keessa lolli jabaan ka'e ani wallaggana laallattuu jedhee namicha harka marate. Itti gaafatamaa ummata poolisii tahee ummanni wallaggaana laallatu akkami jaamee namni sammuu qabu ta'ee gaafasumaaf. Idaan qallichiin baranne kutaa afurii baratee biyyarraa hafe. Sadarkaa kutaa kudhaniitillee hin geenye jechuudha. Gantuu ta'uusaa bakka irraa beektan. Siifiin maluuf namni gandaan deeggartan arsii taate nama Kamaal Galchuu gandaan deeggartuu taate kuulloo arsiiti malee ati arsii miti. Harargee taatee Jaafar Alii nama gandummaaf deeggare kuulloo harargeeti malee ati Oromoo dhugaatii miti siifiin himaan. Maaliif yeroon tun yeroo dhugaa walitti himnu yeroo goota nuti amata 50 hin arkanne Jawaar Mohaammed isiniif hima. Amata 50 Jawaar Mohaammed arkachuuf hin jiraatan nama akka Jawaar Mohaammed. Amata 50 jaarraa abbaa gadaa maduratti itti wallaaltaniiti islaamummaaf qabsaa'oo jireettaniiti gantuun akkuma arraa kanatti irra duultanii ajjeesiistan. Ajjeesuuf yaalaa turtan irra. Waaqa guutus akkasumatti irra duulaa turtan isin beeyna. Arrallee hin turre isaan booda Jawaar Mohaammed arkanneeti Jawaar Mohaammed sunillee kunoo irratti duuluu turtan. Takkaa ilmi Harargee qulqulluun goota irratti duulee hin beeku. Dhalaan teenyalleen Jawaar Mohammediif mudhii hidhatteeti isa baasuuf halkanii guyyaa carraayiti. Qeeroon Harargee guutumaa guututti Jawaar Mohaammed awwadaayitti arku jirtan. Dhalaallee mudhii hidhatteeti hangi Jawaar Mohaammed hidhaa nu bootti nuti dhumnee dhabamnaa. Harargee keessatti yeroo ammaa tanatti namni hanga qeensa xuriititti tasfaa fi qabu lubbuu isaatirraa hin jiru. Hundi muratee jira Jawaar Mohammediif hayyoota baasuuf. Maaliif sirna nafxanyaa hin gabbarranneeti. Erga gandummaa taate Jawaar Mohaammed arsiidha. Eenyuutu arsiidha jee nama kanarraa if booda deebuu jiru. Luuk nuti Oromoon gandummarraa hanga qeensa xurii hin qabnu. Namni yeroo tana gandummaa nuuf haasaa'u gadi galoo namaati malee oduun gandummaa nutti hin jirtu. Oduu mirga keenya sarbamu, oduu amantii keenya sarbamu, oduu dubartiin teenya gudeedamtee Dr. Abiyyiin waraana isaatiin irratti taphachuutti sadarkaa kana ejjina malee sadarkaa xixiqqashoo beerri ruuza quufee gandummaa jee asirraa haasa'u kana keessa hin jiru nuti. Isiniifiin ma dhugaa. Aktiivistoota Oromoo warra ifiin jettan warri as gubba deemtan yeroo haasoitan dhugaatu faasaa gantuu hin ta'inaa bitamtuu hin ta'inaa garaa tokkichaaf burcuqqoo takkitti bishaan dhuydan tanaaf jettanii hin bitamina. Jawaar Mohaammed jecha isaa keessaa jechi isinitti jechaan isiniif himu namni Oromoo gane bakka takkattuu bakka hin gahuu je. Jechi isaa yoo isin hin geenye yaa akhi yaa ukhti abadan isiniif hima bakka hin arkattan bakka isin geessan xiqqaattus guddattus dhugaa Oromoo hin dho'isin himi. Yaa akhi nafxanyaa akkamii sodaattan? Bar nuti nafxanyaa gama Harargeetitti gama nu biraatitti sheer godhaamee isin hundinuuf sheer godhiiti. Ijoolleen dubbiin ani jiru kana sobhaanaan jaanime yaa akhi Amaarri Harargee jiru nafxanyaan Harargee jirtu akka lukkuutitti za'aa 12 poppoo fudhattee mana teessee fincaantii bar. Yeroo lukkuun qoqqoqtu yeroo sun gabbahanii poppoo fudhatanii akka subii yeroo lukkuun qoqqoo jirutti galgala za'aa 12 akka lukkuun mana galutti yeroo sun
galgala za'a kudha yeroo lukkuu galtu poppoo mana galfatanii qoqoo yeroo lukkuun ganama subiyyuu yeroo sun gabbaanii fincaan isaanii ala gabbaanii sagaraa isaaniitti naqatanii bara yaaqee amaarri nu bira jiru. Hay siifin hima amaarri shaashamannee keessa jiru nafxanyaan shaashamannee keessa jiru tamma booda joolleensi koomandoo xarayxee baasuu qabdi dhugaan sitti himaa yaaqee xarayxee baasuu qabda asirra teessee beerri takkaa fi lama maqaa arsii feesbuuka moggaafatte asirra teessee dibbee nuutumuu hin qabdu yoo gandummaa taate Jawaar Mohammad siif gandaati yoo onnee qabaatte dhalaan walitti qabama akka awwaalaa suni baha nuti akka nuti beeynutti qabsaawwan dhugaan qabsaa'uudha. Ani jechuun bar gaafa caffee raammis ni beeytanii caffee raammis gaafa caffee raammis kararraa gore ati caffee akkanaa ati Sheekh Naasir Hamzaa akkanaa jee feesbuuka kana gubba dhufee nama dhugaa itti himuu ture isaanitti illee caffee raammis deemtee gaafa isheen soonee hin ta'e waan fedhe caffee raammis yoo qaisaan naan jee dhufee akka hangaasa yoo naan jee Kamaal Galchuu naan jee Jaafar Ali yoo naan jee dhufee sooshaal miidiyaa irratti haasa'u gogummaa siin jedhama sun garuu dhuftee waan badii isaanii sun akkuma arra Kamaal gantuu itti himuu jirtutti dhuftee himuu qabda. Artistii isin qabdan tokkichi Jeneraal Suleymaan gabbeeti wayyaanee simatte nafxanyaa simatte kana walalaan dhukkee irraa kaasu jiru duba Kamaal keessan gantuun areera dhugee beera waraana Dr. Abiy wajjin daffaru biyya keessa deemu malee akkami guyyaa takka gabbehee sagalee Jawaar Mohammadiif ta'uu dhaba kajau if gaafadha ana Abdulakim nan gaafatina ana nan gaafatina if gaafadhu ifii hanqa if gaafadhu yoo Oromoo qulqulluu taate Harargee keessa siifin hima gantoonni takka hattuun Harargee keessa bitamtee jirtu Ahmad Qalloo jettamo Jaafar Ali maal jettamo gantoonni angullee harkattanii ummata keessan sagalee afaan cofsiisuuf tokkoffaa dhiyootana arkeeni hin agarre ture Ahmad Qalloo maal jaaniin fadhiidoo tokko uffatu uffanni irraan bareedu deemsi irraan bareedu qoca mana keessa taa'u tokko maqaa isaa eenyu Ahmad Qalloo maal jettaniin wanni sun faan dheengadduma Dr. Abiy wajjin feesbuuka banate dheengadduma milishaarraa dhufee rabbiin waajjira xiqqaa tokko isa naqee arra dhufee ummata Harargee hin jiru maqaan Harargee jiru hin jaamu ji'ee wanni fadhiidoon akkasiifaan arra yeroo dubbattu waan akkasiifaa nama goota keenya je'uun akkamitti nuti fudhanna nuti bar nuti ilmaan Harargee jechuun ummata waboo kana gadhaabee alaabaa adda bilisummaa irratti boonu jirtu kana dhaabee qubee afaan Oromoo kana fidee ittiin ibdaadanna calii calon qonnurra ta'e aanooleen illee akkasuma ta'e nuti nama gandaan deemuu fi gandaan boonu osoo hin taane nama sabaan boonu ta'uu qabna. Dhiira Harargee guutuu mancaasanii lafarraa fixanii kaan godatti haranii kaan gaara naqanii kaan lafarraa dhabamsiisanii arra dhalaan teenya jaalatteetii miti kan mudhii hidhattee awwadaa keessatti kagabbaate. Awwadaa keessatti kan mudhii hidhattee gabbaate jaalattee isinitti hin fakkaatin Oromoo. Ilmoo isaanii jalaa fixanii hayyuu isaanii Jawaar Mohammad jalaa hidhanii shaashamannee keessa ijoollee isaanii jalaa fixanii awwadaa fi Harargee keessa jalaa fixanii sun Wallagga keessatti shanee ja'anii ummata sabboonaa ummata garaaf bitamuu dide shanee ja'anii Oromoo Wallaggaa guutuu lafarraa fixanii sunii fi mudhii hidhataniiti dhalaan awwadaay goonni awwadaay haadholeen awwadaay shamarran awwadaay gootoonni awwadaay kan onnee sibiila hanga isaan jiranitti Oromoon akka hin gabroomne ummata Oromoo guutuu gabbaanii garsiisan isiniif hima. Hay dhugaa walitti himna ulamoottiin har'a as gubbaa Itoophiyaannati minxiqishinnati qunxurshinnati
martichi minnati qoma marratti tantuni jettan khuni gaafa isin hidhamtanii gaafa isin dararamaa jirtan nuti warra kana gabbee isini booye Jawar Mohammed arra hidhaa jiran gabbaa sagalee taa'u isin sheekhoota keenya isin ulamoota keenya jennee arra nuti as gubbaa silaa namni dhamaana qiyyaa kun gabbee isin qeequu hin qabu ture ulamoota nama duratti isin qeeqee ammallee isin qeequ jiru sheekhoota keenya lugaan dhugaa isinitti himu silaa sadarkaan qiyyaa kun gabbee isin qeequu hin qabu ture dhugaa isiniif himuuf garuu gaafa sillee nutuma arra nutu fatakanaatu gabbee Jawar Mohammed qeynee arrabsine ulamootii teenya hidharraa baasi jenneeni Jawar Mohammed irra duulle Jawar Mohammed halkanii guyyaa sagalee isiniif ta'ee jaalala keessan isinin dhaadachuu ture arra garuu sheekha tokko ulamaa tokko isin biraa dhabe hundinuu bilginnaa baalagee gumnaa maarree taataniiti dhumtanachuu isinillee cinaan tokko arra ummatoota sheekhoota hunda isoon jenne ulamoota hunda hin jenne dhiifama naa godha ulamoonni bakka sadarkaa akka Abubakar akka Ahmadiin Jabal akka maarree akka Shamshaddiin maarree hajettanii kana angoolee isaan irra jirantu arra osoo xiqqashu sagalee isaanii nuu kannanii isaan kanallee sadarkaa hidhaa itti baasu bira ni geenyaa jechuudha arra garuu akka nutiin kun ummanni dhumu jiru kun ummanni gubachu jiru kun ummanni gadigaloo namaa ta'e kun ummanni arra sadarkaa kanarratti isin baasu kun arra nama nuti akkana nu tuffachuu jirtan kan akkanatti arra nu tuffattanii nurratti qoosu jirtan namni akkana nu godhees Oromoo mateenya akka Jaafar Ali gantuu kan akka Kamaal gantuu kan akkanaa kana faadha isiniif hin isin yaa ummata Harargee ummata hojjetaa mootummaa taatan hojiin mootummaa sun isinitti birqidhamoo takka Harargeetu hojii mootummaa bololaa gaafan biyya keessa illee jiru abadan dhagee harki hin beeku takka hojii mootummaa ummata tuffachuu ture wal beeyna sirritti qarshii 400 qarshii 500 dalaga ilma haadharaaw jettee deemtee jimaa kan cabsattee ummata gurguru ture arra qarshii 400 sun akkamitti ibsa ameeqi yoo dhugaa dhiifama naa godhe invite osoo tan akkanumatti fitu deema akkamitti mee arra qarshii 100 mootummaa afran sun isin jijjiirtee saba keessan kana saba keessan khawallaggaa keessatti shanee ja'anii lafarraa duguugu jiran kana akkam isini dhagamuu dhabee arra gantuu taatanii Facebook kana gubbaa nafxanyaa wajjin nurratti duultan joolleessi koomandoo akkamitti arra isin cinaan tokko kan akka Kamaal galchuu manni jala yaatan kan akka Jaafar Ali ummata jala yaatan akkamitti nafxanyaa wajjin nurratti duultan akkasuma wallo akkasuma ummanni Shawaa khutaa ummata Shawaa dhugaan isinitti himesin khutaan ummanni Shawaa goota Taaddasee Birruun nama Oromoo kana khutatti irra deemee goota hunda keessaa goonni akka Taaddasee Birruu akka hin jirre garuu ni beeytanii Oromoo qooda namaa kaayisu bara namni qooda namaa hin keenye qooda rabbiitillee hin beeku nama galata rabbii hin beekne galata namaatillee hin beeku Taaddasee Birruu jechuun Oromoo guutuu keessaa nama galata guddaa qabu nama kutaa Harargee kana keessa deemee Shawaa kana keessa deemee Arsii tana keessa deemee Baalee tana keessa deemee Walloo tana Booranaa tana Iluu tana keessa deemee Wallagga hunda keessa deemee nama dhalaa qoraan habbaatee deemtuun ani muslima ani kiristaana dhalaa jettee dhalaa maqaa akkanaatiif beeku turte dhiira maqaa akkanaatiif beeku turte qabee qoraan irraa buusee maallaqa harka kannee ati kiristaanaa miti muslimaa miti ati Oromoo dhugaatii jedhee Taaddasee Birruun Oromoo ta'uu isaanii nama ummata Oromoo akkana barsiisaa ture Oromoo dhugaan sitti hima nama Taaddasee Birruun ummata akkana barsiisaa ture gantuun arra bitamtee akka Fayyisaa Leellisaa kan miilaan dalage dhufee sammuun qabuu miin baranne dhamaan miilaan cehee miilaan firii lama dalagee miila firii lameen dalage suniin dhufee arra harkaan firraa balleessu jira barreesse
gantuun shawaa keessa oromoo bakka hin buutu gantuun arsii keessa arsii bakka hin buutu gantuun harargee keessa harargee bakka hin buutu wallagga shawaa keessa illee walloo keessa akka bakka hin buune beekaati gabbaha balaaleeffadha intala dhamaatu biyyatti haadhasiitiif bishaan hin qicin ollaasiitiif bishaan hin qicin tan asirratti ani gandummaa maarreen kiyya ganda jaafaranii kiyya ganda kiyya kamaal gantuun ganda kiyya jettee asirratti afaan bantu dhugaan sayinaa tunis bakka nun buutu sunis bakka nun buutu ni falmanna haqa keenya ni haqa qabna nuti oromoo dhugaa isinitti hima haqa qabna haqa keenyaan falmannee haqa keenyaan dhugaa namatti himnee haqa keenyaan namaa wajji deemna malee fafakkaannee jaabbistiikii dibannee libbistiikii dibannee kosmootiksii dibannee asirratti dhufnee afaan hin bannu dhugaan dhugaa nuti gubannee jirra Jawaar Mohammad hayyuu tokko kan arra kan Jawaar Mohammad haanuuhii kamujee kan nuu dubbatu dhabne isiniif hima hay arrabar hangaasaa Ibrahim namni sadarkaa kanaan gee ijoollee arsiitii bar doktara keenya minxiqqashoo keenya badhaafamuu qaba minxiqqashoo keenya jettanii sadarkaa kanaan namni gee isinii dhugaa isinitti himuuf akkasuma harargee cinaan tokko isinumaa wajjin gaafas dibbeetti tumanii hangaasaa irra honoo taayee dandaa cinaa warri haa isinuma oromuma isinuma isin ummata arsii ummata harargeeti ummanni arra sadarkaa tanaan gee dhugaa yoo dhugaa taate dhokseefin hedduu isinitti illee dheeraachuu hin barbaadu garuu oromoo haqa qabna biltsiginnaa dhamaatee waan qabattuu fi waan gadhiistu wallaalte tana maallaqaaf jettanii isaan jala hin deemina hay osoon bar biltsiginnaaf bitamuu barbaade ani qaataan bitame ture bar ana na agartu kana osoon biltsigin osoon saba kiyya oromoon qabaa jee osoon gama duubaarraan deemine ani biltsiginnaan qaataan silaa za'aat deeme afuriin biltsiginnaa asirratti hin taa'aaf ture warra ana na beeku nama na wajji jiraatu na boodaan gaafachuu dandeessan osoon garaaf bitame garuu du'eetiin bada malee saba kiyya osoo shaashamannee keessa dhumu jiranii osoo awwalaa keessa dhumu jiranii osoo wallagga keessa dhumu jiranii garaa kiyyaaf jee abadan du'eetiin bada malee hin bitamu abadan du'eetiin bada malee hin bitamu ana na agartu kun ana fakkotaan na agartu kun abadan garaa kiyyaaf hin bitamu wallaahi rabbii guddattiin kakadha saba kiyya saba oromoo jijjiiree saba oromoo tuffadhee gurbaa oromoo tuffadhee intala oromoo tuffadhee hayyuu oromoo tuffadhee abadan biltsiginnaaf bitameetiin biltsiginnaaf sagalee hin ta'u yoomuyyuu hangaan ani lubbuun jiru murannaa qabaachuun dirqama saba hankee ittiin boonuu qabda malee saba hankeetiin qaanfachuun qabda siifiin hima ilma mancaa fi tuulama teessee za'aa tana farshoon dhugin za'aa tana za'aa teessee farshootti dhuyiduun qabdu haa caaluu keessanii isinirraa du'e afaaniin garuu yeroo fakkeessitan maal akka ittiin ni beekani yeroo afaaniin fakkeessitan gumnaan gargari yeroo asirratti baate haasoitu maal akka ittiin ni beekani haa caaluun hundeessaa bar nuti qofarraa hin duune oromoo hundarraa du'eetan dhuga oromoo hundarraa du'e oromoon hundi gabbaadee falmachuu jirti shaashamanneen gabbaadee falmachuu jirti awwadaay gabbaadee falmachuu jirti haramaayeen gabbaadee falmachuu jirti ati hoo amboo maarree baantan goota ummanni isiniin jechaa turtan ayisa jirtan isinoo maaliif as hin baane mootaayyee dandaatu isin bite garaaf as bahuu qabda takka akka kuullootitti ani kuulloo jeeti moggobbayii nafxanyaa wajjin tadaraa jeeti duula bani lallu koyin isinitti himan gabaabseetiin isinitti himan ummatoonni as gubbaa yeroo muraasaaf dhufanii as gubbaa afaan banu jiran ani yooniin jecha lama jeen hundi isaanii qaanfatanii mana galan dhalaa dhiira maarreetti asirratti invite maarree fugootu cufti jecha lama yooniin jeen jecha kiyya arrabni kiyya ammas arrabni kiyya summi arrabaan ani nama arrabsu
University irraa barattee dhuftee malee naan jettu arrabaan ani takka si arrabsu lafee sutuqa namaan arrabsu malee siifin himan arrabaan takka ani darbadhu lafee sutuqaan jaalatus jibbitus garuu arrabaa fi maarreen nama arrabsuuf ittiin jechuun doofummaadha yeroo isaatti dabree jira yeroo kana yeroo hayyoota keenya baafannu yeroo dhiiga keenya kafalannu yeroo gantuu keenyaa fi beekaa keenya ittiin addaan barru amata sun keessa jirra amanni bara 2020 kun bara gantuu fi hattuu fi abbaa garaa fi abbaa dhugaa itti addaan barru sadarkaa sun irra geenyee jirra hedduu takkaan galatoomfadha bara kana bara dhumaatii fi bara gadodoo ta'ullee bara abbaa garaatii fi abbaa dhugaa bara itti adda barree ittiin tarkaanfannu waan ta'eef ittiin boona bara kana luku seefiin hima waan takka bakka tanaan dhageeffadhu gurra yoo qabaatti ummanni duraanuu bilchiginnaaf piippiin jala deemtan isin eelii teessan yoo qubaan gadhaq ummata akkana eelii teessan qubaan gadhaq qaban waan ta'eef isin sadarkaa nama dhageeffachuun qabdan sadarkaa garaa fi farshoo qaruuraa takka bitamuu fi saba oromootirra duuluu qabdan dandeettii akkasii qabdan malee dandeettii leenca akka hiyyaa dura dhaabbattanii invite isin godhee anaa wajjin haasoytanii qabdan bilchiginnaan tokko yoo dhiirate na harka takka beejii isaatirra na yaammatee takka beejii hiyyarra yaammatee yoo onnee qabaate na dura dhaabbatee naan haa mormu oromoo viidiyoo kana sheer godha biraangaa nama bilchiginnaa ifiin jiru fadhu digrii miti dippiloomaa miti waan fadhe maan qabaanne yoo onnee qabaate ana Abdulakim dura dhaabbatee naan haa mormu beejii isaatirra barbaadu ni dhaqaafi barbaadu beejii hiyyarratti anaaf fide waan amansii isaatirratti waan oromoo waan seenaa oromootirratti abba fadhi dhufee naan haa mormu yeroo tanatti ani waan hin barbaadu gootota akka Jawaar Muhammad nama iyyee hidhaanaa baasu nama isaan cinaanaa dhaabbatu malee gantuu fi hattuu garaaf bitamtuuf isaaniif garaa kiyya tokkochaaf jee abadan saba oromoo nama gurguruu miti illee hin gurguru isaaniif illee hin bitamu akkasi ilmaan Jawaar Muhammad ilmaan Waaqoo Guutuu ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaa ilmaan Taaddasee Birruu ilmaan Warqituu akkasumaanis gootonni kutaa oromoo guutuu isin oromummaa qofaaf qabsaa'aa malee garaa fi farshoo qaruuraa takkaatiif kaarimeetara 20 jettanii abadan hin qabsaa'inaa kaayyoo teessanis hin jijjiirina jechi Jawaar Muhammad yeroo hunda sammuu keessa isin hin dhaabu yeroo maallaqa isiniif kan nuu deeman gantoonni sagalee nuutaa isin hin jaanii sammuu teessan keessa wanni isinii dhufu qabu takkaan isiniif himu jechuun akka isin keessaan bane namni oromoo gane takkaan milkaa'ee hin beeku akka Jawaar Muhammad sammuu keessa jechuun isin hin badin akkasii oromootiya hedduu isin jaaladha hedduun isin kabaja akkasii hedduu galatoomaa Kamaal Gantuu Jaafar Gantuu fi bilchiginnaa hattuu biraan viidiyoo kana akka geessan abdiin qaba hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha yeroo dheeraa booda yeroo waan fi liivii tureef ifa manaa godha yeroo hunda kanatti dhufee as gubbaa qaban hedduu waan natti tolleef haasonni kiyya kabara 2016 isiniif gaajeetiin abdii qaba akkasiitti isinitti haa toluu horaa bulaa dagaagaa yeroo biraa tortii biraa yeroo biraa wal arguu jiraanna nagaan naa tura